Viidiyoon tuni haadha abbaan qabdu taa'amma asirra gartu tun daa'ima silaa viidiyoo banattee ilaalte. Arguun ooltu edayii mana kiyya irratti gargaaraa bullee miciyoo sanillee tamaallaqa nyaattillee fidee nu warrabsitee baatee miciyyoon tun daa'ima haadha abbaan qabu jette maatiin guddisaa jette maatiin gargaaradhaa jette miciyoo hanga dandeenya dhiibbaa goonee maallaqa raanii fuunaa fi warri si bira jiranillee rabbi jecha akka gargaaran akka wanti keessaan ergituu fi anillee asirratti ittiin himaa galchanii fi itti dubbadhuuf xiqqoo xiqqaa tokko. Amma jechuun kanaan galle maal taate muyyatti? Haa himattu mee? Okay, ishii madhadhee. Mee himadhu boonto haara keessaati baateetisi. Dhugaa rabbi jaalibsa edallee sa'aatiin deemee jennaan naa qabdanii deemtanii ammallee sa'aatii kana wanni isinitti dhufee yookaan namni waanaan iyyate sa'aatii kana haadha faatee fardee yookaan maamiliin fayyisiifaatu jira mana isii kanallee baay'ee yeroo dura isin mana keessan hin dhumne iyyuu isii jala barreeffadhaa ture waan nama baay'ee itti ol argatuuf nagaltuu hin dandeenye isii argee dhufee amma akkuma faamiliin keessan eeda mana keessanii na qarqaara yookaan mana isii keessallee yoo namni Sirra bilbilanii saabsi. Sirra bilbilan cufi muti sirra bilbilanii jira cufadhu as garagal. Boonaa baale si galchuu hin danda'u gassiin nama lama malee fuutu lamaan fuudhamee jira. Ana jalaa gaggabbaa. Ayyee. sagaleen kee jira. Ni jira ni jira. Haadha faadheeti wanta nuti godhee namtitti wayiitituyyuu Dubaayii dhaloonni isii kofalee isin shaashamannee himatti jechuudha. Dhalootaan kofaleedha. Maqaan isii tiitookii irratti Fooziyaa Dubaayii jedhamti. Dhaloota Rahimaa jedhamti. Biyya Beerud irraa gara nana fidde. Biyya Beerud irraa Dubaayii si fidaa. Dallaala akkanaati ijoollee baay'ee fideera jettee suuraa keessaan ijoollee illee natti maana agarsiisaa turte ijoollee aganaati dhufee narraan dalagataa naan jettennaan ani nama yatiimaa ijoollee horadhaa haadhaaf abbaa hin qabu rabbiin sodaadhu rabbii rasuulii sodaadhu nanqisaa sessinii dalagachuu barbaada rabbuma tokkotti sodaadhu jedhee rabbiin itti ga'e rabbii rasuulii sanii jecha ani nuyyuu si fida yeroo muraasa keessatti si hojjedha ramadaanni banamaa jira dhuftee dalagattaa naan jette hayya jedhan itti deebi'eetuma ijoolleen koo miskiinaa anatu horataa annama yookaan duniyaa tana biyyaa bahee asirra dhiqadhee dibadhee tiitookii kana gubbatti dhiitaa oolee galuu miti rabbiin sodaadhu rabbuma sodaadhu jedhee itti deebi'e rabbuma sodaadhuuti naa hojjedhu hayya waraqaa kana dheen. Hayanaan jettee osoo ishiiyyuu hin jedhini namticha dallaala an bira jiru kanatti dawwalee namtitti wayii akkana naan jedhaa jirti deemuu barbaadaa baabaa dhiifamallee naa godhaa na uffolchaa yatiima waan taate biyya kun ani ufillee dalagadhee maatii kootiillee birriin biyya kanaa homaa naa godhaa hin jirtu rabbiin sodaadha na dhiisaadheen namtittiin tunini dallaalli Dubaayii hattuudha. Senegalta dallaalli Dubaayii hattuudha. Ati mucaayoo haadhaaf abbaa hin qabne dallaalli kun ijoollee baay'ee manatti galchee qisaasessaan jira. Baatee si dalasiiftiree naan jedhe. Jennaan rakkoon qabu hin dalagadhaa deemeedheen. Haayee sagalee isii fidii naan jedhe. Silkii isii fidii naan jennaan silkiitii wannaa wal guruppii irratti hidhee akkuma edda guruppii silkii keessanii irratti hidhee guruppii walirra hidhee wal dubbisiisaan ture. Senegalte maal jetteen isinitti fakkaatte? Mucaayoo obboleettiidha. Sarraatanyummaa gurguruu hin barbaadu dhuftee na bira dahaa dalagattuu barbaada mucaayoo irraa tikkeetti murii jetteen hin muruu irraan jedheen mucaayoo kana yoo booda rakkoon irra ga'ee yoo irraa hin muruu jedhe anatu itti aanamoo mucaayoo situ itti aanaa mucaayoo ana obboleettiidha muri tikkeetti irraatteen hindi daanamtichi kun hindi daanama warwaadheetuma nan dalagadha baabaa kiyya birriin biyya kana wamaanaa godha hin jirtu ijoollee maatii haatiniif abbaan koo narraa deemte maatii qaba maatii kooti ijoolleen birriin tun wamaanaa godhaa hin jirtu hin dalagadhaafillee na dhiisi baabaa kiyya dheena warwaadha namticha kan haayeen jedhee tikkeetti birrii biyya sanii birri doolaara 200 tikkeetti illee sa'aatiin sanumatti kanfalee haayeen jedhee tikkeetti naamuree naggee geesse akkasumaan nan dhufaa mana si yoo seenu doolaara as Beerudii jechuu 700 fi birrii 30 qabadhee dhufe. Waan isin ajaa'ibu keessa jechu sheelaa mataa kiyyetti uffadhu wabillaahi watallaa jechu sheelaa mataa kootitti uffadhu birraa hin qabu birri masoddomaa tana dheen birri 700 narraa fudhatte birri masoddomaa tana sheelaan bitadha hanqarallee maatii koo qarqaaraa ture malee caammaa kootii yookaan miqqibaatii kootii hin bitanne
caammaan bitadha birrii 30 tana naa dhiisii jedheen silaata tanaa oli iyyuu sirraa fudhadha naan jette silaata tanaa oli iyyuu sirraa fudhadha ati waan yatiima naan jettee fi fidi birrii naan jette hayeen jedhee 730 sanillee kenneefi fudhattee gaafa kaan osoma dalagaa nageessii ijoolleen koonaa dawwalanii na jalaa miidhamaa jiranii dalagaa na deemsisii jedhe nan warwaadha nan ture nan warwaadha osoma warwaadhu 15 nageessiti mana kanatti 15 nageessitee gaafa 15 nageessite kana qaraamaa galteerta naan jetti. Indoina ko gura mana. Ayee Fooziyaa qarallee gaafa akka na fiddu shani rabbi rasuulitti amane qaraamaa hin galtu dalagaa seenta naan jettee na fidde ammaatii koollee na jalaa qisaasaa jira birrii haganaa baasee dhufe ammallee birrii biyyarraa birrii haganaa na dabarsiista. Maalirra dhaabata maatiin kiyyaa hin dabarfadhaaf dhufee tanallee akkana na gootaan jedheen. Seera biyya kanaatii hin danda'amu waan seera biyya kanaatti hin jiru naan jette. Hayee laman jedhee birrii 100 san biyyarraalee dabarsiifee abbaa manaa isii biratti jettu waamee kunoo waan akkanaa naan jette borumaa duubatti kennitellee naan jettee na tuffachuu dandeetta birrii 100 biyyarraa na dabarsiifatte argi jedhee abbaa manaa isii waliin itti kenne. Sanillee narraa fudhattee orfoneeshiina wayiititu rakkoo ta'eera waan kanan rakkoo haganaa ta'eerattee osoo dalagaa na hin geessin ji'a 8 mana isii keessa ture. Ji'a 8 ture maal jettiin seetan silkii harkaa fudhattee ijoollee yoo fiffiddu maal jetti seetan sarraatan nyaatiyya biyyarraa fudhadheera. Tikkeettuu fi kiyyarraa muree biyyarraa fidee na jalaa balleessitanii haasaa garagaraa itti naaseyinaa jettee ijoollee illee narraa ariitee silkiin harkaa fudhattee manaan hin baaftu yoo manaa baatu mana na qolloftee baatee lixxe. Osoma akkas ta'uu gaafa ji'a 8 keessa seenu abudaami dalagaa wayii na ergite. Dalagaa na ergite dalagaa mana faamiliidha manni guddaa gubbaa jala ijoollee maatii nama 8. Akkasumattuyyuu dalagaa kana leen dhiibne rakkoo kooka keessa jiru laalee dalagaa kana dalagataa ture. Erga dalagadheen booda guyyaa 3 ijoolleen lakkootaa takka duddatti baadhadhee takka harkatti babadhee dalagaa kana dalagaa ture. Gaafan dalagaa kana guyyaa 3 kana dalagu namtichi maan naan jedhe seeta qaraamaa keessa jirta ani ijoollee kootiin naaf taatee jirta waraqaa sirraa hojjedha ati waayyaatii mataatee fidi paaspoortii kan kee naan jedhe. Hayee paaspoortiin kiyya harkana hin jiru an silaa biiroodhaan dhufe akkamitti qaraamaa keessa galee jennaani qaraamaa keessa seentee jirta biiroodhaas hin fudhanne an sirraa kanfalaa fidi paaspoortii naan itti dawwaladhe narraa kaasuu diddee itti dawwale narraa kaasuu diddee namtittiin tana fidda silkii narraa hin kaastuu maal godhaan jedheen hayyee haga mucaayoon biyya galche dhuftuuf asumatti akkanumatti dalagadhuu naan jedhe gaafan ji'a lamaa kana dalagadhe fuudhee namtichi na deebisee birrii kumaallee ufii yatiimaati sitti sadaqaadhee birrii kumaallee naa kennee birrii 300 fudhadhee mana siititti hin deebi'e. Nama tokko nama beekuun qabu nama walii dubartii haa taatu dhiiraa haa taatu faamilii nama tokko nama beeku as keessaa hin qabu ayyeen jedheen maaliif deebitee carraa kiyyallee birrii kiyyallee harkaa fuute qaraamaa hin galte naan jette guyyaa guyyaan si gaafadha qaraamaa seenee hin jiru naan jetta ammallee maaliif waraqaa narraa hojjechuu diddee jedhee gaafadha yaaniin rabbiin ija naa qabu rabbiin haadha sirraa fudhate sani haadha narraa haa fudhatu ani ija kiyyaan silkii kana argine naan jette kunuu as laal sagalee ansii qabaheerullee bilbila hagaan si dawwaleerullee ija keetiin allaa dhadhee bilbila qabee afootti mul'isa hin argine naan jette ayeesh hin argineemi hodhu lama ishii maatiin kiyya haga ji'a 8 kan akka itti jiru nuyu argine na jala maal akka ta'ani dhumte jiraatte iyyuu hin argine hayee birrii kana biyya naa galchiin jedhee ammallee fuudhee birrii kanatti kenna. Video akkaawuntii naan jetteenna yoo akkaawuntii onlaayinii irra obbolaa kiyya kana laalu onlaayinii irra hin jiru. Laalee fuudhee itti kennadhee na fuuteeti ayee jedheen guyyaa lammaffaa onlaayinii irra deebanee na akkaawuntii fuudhee itti kennee naan fuuteeti sii galchaattee baatee lixxe galgalti deebitee nan gaafadhe naa galchitee ta'annaan birrii wayiitiin na qabanii ennaan si ufitti aanfadhee birrii tanaaf kanfalee birrii tanaaf kenne maa si liqeessine qaraata duraa yoo akkana na godhaa turte tanallee maaf akkana na gootee jedhee dhaabadhee boo'a sa'aatii saniif sii kennaa naan jetti zargii wayii qaba gaafa zargii kanaa bahe zargiin ji'a 3ffaa keessatti seena gaafa zargii kanaa bahe sii kennaa naan jetti hayyee zargii baataami ati zargi masanii iyyuu bahi naaf kenne dheettuma dhiisee zargii ji'a 3 kanallee eeggadha gaafa zargii ji'a 3 kanallee eeggadhu torbee geessee jettu namni ajjeefatee fi namni fuudhe nan jarjaradhee obsee fi eeggadhee sii naa targaaggatu eegee torbe gaafadhe naaf kennii birrii kana naaf kennii jedheen
jennaan birrii kuma kudhanii naa guuranii birriin kuma kudhanii naa guuran sun idaa namaatiif fuunarraa hin kanfalle waan fuudhee sii kennu hin qabu naan jette. Hayee dhaqee nan gaafadhee abbaa manaa isiititti ni madhee aadaa namticha abbaa manaa isiisa waamee nama isiin faamilii mana keessa galtuu kana waamee rabbi rasuulii jedhaa irraa naa fuudhaa ijoolleen biyya keessatti akka jirtutti hin beeku irraa naa fuudhaa dhee madhee. Waan tokko siin argu. Kasi gaafadhu isi biyyarraa si fide moo kabiraati biyyarraa si fide? Dura kabiraati biyyarraa na fide isii irraan as jijjiiradhe ani gara Dubaayii kana. Nan gaafadhee malattuu nani madhee Isiirra jijjiirattee miti? isii irraan gara Jechuun ati isiirra jijjiirattee miti kabiraa biyyarraa si fide isiirra hawwalatte. dura kabiraati tuyyuu waggaa tokko biyya Itoophiyaa irraa waggaa tokko karaa Beeruu diina erge galte deebee isii irra karaa Dubaayii Beeruutti galtee kaatee Dubaayii dhuftee miti re? Dubaayii kasi fide kabiraatiini? osoma Beeruuti hin galin karaa Beeruut irraa gara Dubaayii dhufe. Beeruut irraa gara Dubaayii kasi fide een? Isiidha isii amma himadhaa tana. Isii amma himataa si fide. Hayyee isiin amma himataa si fide ati ta dhufteetiin jette takkaa hojiin deemne ji'a 8 guutuu maal jettee teettama? Ani nama ittiin himadhu hin qabu beebi kee dhafaatee nama ittiin himadhu hin qabu nama na dhiyeessitu silkii naaf hin kennitu manaa nan baaftu. Si galtee. Ji'a 8 yoo obboleetti tiye ji'a 8 jira namarnaa jaabdanii dhiifa mallee narraa ta'a fuula keessa illee si deebi'u osoo hin taane ji'a takka namaa obsuun akka lama namaa obsuun akka sadi namaa obsuun akka 5 6 7 8 maal inni ofirraa duutanii sila. Maal kannaa ajaa'ibu ruufuma bichaan nyaachuudhaan mana baatan. Dhageeffadhu qotadhee wayii lafa galchee namu bararee wayii fuula qabaadhee. Inshaallah namatu si dhufaa miti bar nama si dhufa bar namaa wal argitaa bar. Hai namatu si dhufaa namaa wal argitaa bar. Na dhageeffadhu wobillaa qotannaniitiin kun nama nan baaftu namaa waliin. Haadha baateera bakka kanatti ilaalle wanni sii galuu qabdi ni absi. Mindaa si kanniti qoy ishi qoy jira Maamad Bayaan waan jirin. Kireemii birrii sanii naa bittee Mindaa si kanniti. Kireemii birrii sanii naa bittee Min jedha bar. Mindaa si kanniti. Kireemii birrii shani addee kireemii birrii shani guyyaa takka naa bittee hin beektu niitii tanaa wannaan hin goonen jiru mana san keessatti akka sararaan. Meedu jaruma laala qabar. Ati yooma waa wayii sitti gootee lukkuu gurraatti yookaan hoolaa gurraatti wayii qaltee dhiiga si yalannattee jiraatte malee jechuudha namni kuni atini namni jechuudha yookaan responsibility maatii qabuu miti namni yookaan responsibility ilmoo qabuu miti kan kophaa ofii biyyaa bahe waan gargaaru waan hojjetu hin qabne ji'a lamaayyuu teennaan namni cannaqama ji'a 8 guutuu biiroo isii keessa teettee hanga waraqaan kan kee ji'a takka guutuu lakka'ee irraa dhume mukaalafaa keessa seentu obsitee fi ji'a 8 guutuu isii jala teettee isiin tun madaamiin taane nama afaan kan kee Oromoo dubbatu gabbaatee fooqee araba rarraabattee balbala afoo gadhabattee uuu jettee iyyuu dandeetta nama mana kan kee keessa dhufeetiin jedhee harkatti martee qabattee uuu yoo jettee iyyite namni furmaata siilaatu danda'a nama akka kan kee ija bishaanii dhaltuu akka kan keeti jechuudha. Sodaatte ji'a 8 guutuu teette hadda asirra fittee Miyyoon tuni obsi anaatti hima. Miyyoon tuni kafiilummaa sii jala jirti. Yoo isiin isii harkaa deemte waraquma sanuu kaansel irraa gooti. Yoo isiin kafiilummaa miti dhageeffadhu seera Dubaayii ana beekana dhagaye seera Dubaayii laal anamma obboleeyyan tiya nama 3 waraqata hojjechiise nama 3 sigalee nama 3 waraqata hojjechiise jechuudha Dubaayitti. Midiyaana tokko tuqaame qabaase jechuudha. Okay. Dubaayitti ka adda yoo ani nama tokko uf jalatti hojjechiise maqaa kiyyaan haa ta'u malee bakka barbaade deemee hojjechuu mirga guutuu qaba. Bakka barbaade deemee hojjeta malee an hojjechiisee suuqii banadhee jechuudha waan takka jechuun an hojjedhee banadhee nama tokko uf jalatti masquulummaa kiyya jalatti fudhadheetiini obbira dalasiisuun danda'u akka biyya arabaa sanii miti biyya arabaa biraa miti. Ka Dubaayii waraqata irraanii hojjetta galla kiftanii deema maqaa kan keetiin deemaati. Yoo naman beeyni okay yoo naman beeyni isa deemti. Jaalala isaan niwsinaa fi haadha baatee namni tokko miti. Nama hin beektu taanaan an bar dhageeffadhu bar ibsaa bar nama muyyattiin tun nama hin beektumi gara deemtu hin beektumi tiktokii kana irra jirti tiktokii kana wayii hadhaa kalee banattee bar namni kennu osuma nu jala asteettan. Usuma haadha faatee jala ooltan Silkii irraa fuudhanii bara haadha baatee waan hin godhin dhiira silkii irraa fuuteer.
silki jirraa fute hoolas silkiin qabadhu bari silkiin fayyadamuu siin jedha tiitookii miti silkiin Mama fayyadamu. mayaan dhageeffadhu waatu jira. Ilaal wanni jiru maali dhiifa mallee naa godhaati. Dubartoonni kenna ofumarratti dayyuusa taatanii kaataniitiin deebitanii hin boo'inaa asirratti dhiifa manarraa ta'an. Ofirratti dayyuusa hin ta'ina arga biyyaa baatanii booda bakka yaabbadeen fanda bakka. Ofirratti dayyuusa hin ta'ina. Ofirratti dayyuusa hin ta'ina. Ofirratti dayyuusa ta'uun maal inni silkii harkaan qabdu taanaan humnaan mokkorachuu afaaniin mokkorachuu. Yaa humnaan mokkorachuu yaa afaaniin mokkorachuudha. yoo silki irraa fuute akkam goota haadha faate Habibi dhiisi waa'ee miidiyaadha. Waa'ee miidiyaatti dhiisi. Namni kun namaa waliin gala. Namni itti dhufa bar. Namni kun namaa waliin gala. Namni itti dhufa. nama hin Nama itti agartu dhufu kana qabattee hoo jettee igitiin taate tuni. nama hin agartu milyoon hangas jidduutti mana kophaati hunoo mana gibbii itti cuftee Bar namni itti ni dhufa bar itti naasayinaa sarratanya tiyya jettiini. Laal. Itti naasayinaa jeetta haadha faate atama kun hin jiru sarratanya jechuun tiyya gisee isiin jettu sani an sarratanya isiiti miti. An dhalattuu ganda duuba kanaati. ni ajjeefte akkam goota taatu tarii lubbuu Maal jettee asirratti biqiltuu Dubaayii bar. Biqiltuu Dubaayii bar. yaada baate Biqiltuu Dubaayii bar nama kenna qalbii namallee eeguun gaarii haadha baate eebbisla qalbii namallee eeguun gaarii Abateen beektu dhiisi. Laal. Ija hidhatte malee mucattiitu ija hidhatte malee biyyiti Dubaayii. Hakattii tana tuquun dandeettu. ni miidhamte duuba akkam goota yaada baate hin beektu milyoon tututuni ni miidhamte akkam Mee goota isumarraa barraa'u waan ati faateetu tan isumarraa barraa'ee. Mee bontu waan ati faateetiin jette dhageesseemi? Dhagaan jira Ni deebisiif. Isheen deebisaaf qo'a. Isa tokkoffaa akkamitti cadhiste yoo silkii harkaa hin qabne miidiyaa fayyadamaa jirta nama miidiyaa fayyadamaaru yoo miidiyaa hin fayyadamne nama namni sitti dhufu akkamitti cadhistaa naan jechuu jirti. Baateen iyyitu baatee yoo namni si arguu dhabaadhe fookii arabaa dhaabattee iyyitu naan jechuu jirti. Galtee arabaatee anis haadha yoo bahee iyyee maatii yatiimaa tan kaleessa biyya guddifadhu san qaba waraqaan qabu isa tokkoffaa dhageeffadhu. Osoo wanti tokko ragaan tokko naggalee osoo poolisiin tokko natti dhufteeti ulaagaa arabaa sanuu yookaan guutuu danda'e nama ofirraa deebisuu danda'uu miti na dhageeffadhu. Maal laaleree namtittiin tun yookaan yoo qabdee na qabsiifte maatii yatiimaa sanitti yoo haadha qabee bararsanii na buusan maatii koo akkam godhaa. Kana kun rakkoon keessan guddaan kana barboontuuti yaa jarra rabbii dhageeffadha. Bar rakkoon keessan obboleettiin tiyyatan angaraa takka waliin dhaladhe namittiin fuutee Su'uudii kanatti biyyatti Su'uudii Dubaayin caala biyya Kataraati ni beektan fuutee obboleettii tiyyata garaa takka waliin dhaladhe gaafa isiin ola seenterra caammaa lukatti hin godhatin jetteen caammaa godhattee mana kiyya keessan deemin jetteen kaalsii lukatti hin godhatin jetteen balaaxaa irra deemti takka lama sadii jettee silkii harkaa fudhatte ni nyaatti ni dhuddi zibala kagatu wannotu gata zabanya gata zibala gadi baaftee balbala jala keettee ol deebiti manni hundi gibbiin hundi kaameraa obboleettiin tiya tanaa waliin dhalattu jechuudha taa dheengadda muniiraani kun hojaaniif safa bira teettee intala siiti jettee sun jechuudha sinii galee maal goote isinitti fakkaate maraatte mucattiin hanquban qabu mucattiin bakka hujitutti ta'eetumaan onlaayinii irraa badde jedhee yaada takka lama sadii afur jettee bulii 28 hojjettee gaafa kaani ija laallattee halkanii guyyaa hujii godhattee barri banattee baate. Abbaa manaa duuba barri banattee baate. Abbaan manaa baanaan abbaa manaa jalaan shollotettee baate barri banattee baate karaa baatee hu'uu jettee iyyite. Karaa baate jechuun abadan ol hin galu. Ollaa itti bayanii qabanii manatti deebisuuf no poolisiin natti dhuftu malee hin galu manatti. Bakka poolisiin natti dhuftu malee hin galu manatti. Akkasi poolisiin itti dhuftee fuudhanii biiroo keessanii biiroo irraan bulii 26tti fuudhee biyya deebise obboleettiiti. Bulii 26 keessa fuudhee biyya deebise jechuudha. Okay, galatoomna isin na obsi bakka tanatti arabaate. Biyyatti deebitanii yoo jettan rakkina maaltu jira? Okay, na obsi. Maaltu jira rakkina maaltu jira? haadha baate ani miskiina rakkina maatiin bari heema Laala arabaate mitiyyoon tuni haadhan qabdu abbaan qabdu haadhaa fi abbaa maleedha miskiina guddisu jirti. Lafatti gurgureeti obboleessisii dachii lafatti gurgureeti deem yoo nurra jijjiiramti narraa jijjiiri jeeni ergate. Lafa gurguratanii lafa qaban. Ammallee taanaan bar waggaa tokko guutuu teette bari isaa fi achi guutee isii qaban. Waggaa tokko guutuu maatiin isii kun maal hin jiraataa jira? Damee arabaate obsi. Lafatti gurguratanii geessan yoo nurra jijjiirettanii milyoon tun gaafa san hayyee yoo achi gurgurtee shortatti qabsiiftee biyya deebite. Miskiina yataama eessa yaa'an maal nyaatan maal dhugan.
Maal nyaatan ji'a saddeet kan ji'a saddeet isin finfinneetti namaa keessa hidhaa turte Dhaggeeffadhu kana. waan ji'a saddeet irratti isin siima. Ji'a saddeet. Ji'a saddeet dalagaa hin deemne bar dalaggaa takka hin deemne ji'a saddeet mana namitti turte. Aboo haadha faatee hin deemne jiin kaate haasa mucoo dhaggeeffadhu kaa. Gaafa saddeet. Yaa Arafaatee Dalagaa deemeetiin dalagadhee achirraa galee maallaqaa kuma 3,500 narraa fuuti jechuun siin hin jirtu maallaqaa meeqa dalagattee irraa fuuti. Achi as deemte bar dalaggaa ji'a saddeeti as deemte nafa kan. Mees boontu dubbadhu boontu akkami? Jaalicha akkasuma akkuma ati faadhee amma jedhan kana. Ji'a saddeeti shirtibeeti mana mitti keessa Mana turte lammitti kanaa taa'e. waggaa tokko erga geettee boodatti baate. Dhageeffadha akkatti ji'a saddeeti kanaayyuu mana isiitii ba'ee akkamitti baate oonaan jettan firoottan isiititu jira. Firoottan niitii namtittii tanaa jechuu. Namtittiin tun maan naan jedhan isin firoonni isii kun maan naan jedhan isinitti fakkaate. Natti dhufanii ati fayyaayyuu qabda. Niitiin kun waa sitti goote waayin si nyaachistee naan jennaan. Ani ulaagaa koo sadarkaa koo kamaatii koo kaleessa irraa ba'een sangal maangaachuu yaalii gate. Osoo fuutee illee biyyatti na deebiste maatii kan yookaan kaleessa irraa jijjiiramadhee ardii haadhatii gurguradhee biyyarraa ba'e. Sanii jedhee dararamaan Suura namitti qabdee gabaabumatti. Suuraa kun otana naasii ol baasaa kaallittiin tana miyyoon. Hooziyaa maarree jaaniin kun olaal. Si sibiila ol baasaa. Kalee suuraa tiimaa fayyadamtettee na arrabsite asirratti. Har'aa turtee ana arrabsite. Tana miciyyoon. Tana. Viidiyoo si. TikTokiin isii eenyu jedha. Hooziyaa Dubaay. Lakkoofsa isii naa ergi karaa keessaati mee lakkoofsa isii naa ergi lakkoofsa isii naa himi. Achuma jala jira lakkoofsi. Porofaayilii jala. Ammaa hunda jala jirti bara. Ammaa hunda jala jirti isiin. Porofaayilii ma jala fuuteetiin dhatte ati boontuu xiyya gaafa dura porofaayilii jala fuutee dhatteessa. Keessa naqee salaama gaafaddanna osoo daqiiqaa takkatti hin gahin bilbila keessan na ergiti. Kanaaba. Asiin dura yarana rabbii jedhaati. Ambar wallaahi wanni odoo duutanillee isin hin rifanneef dubartoota biyya Arabaa tana wanni osoo duutanillee isin hin rifanneefi kolkolee miidiyaa irraa kana jarna warra paantii garaa jalaa hin qabnetu paantii firee sadi uf duuba kaa'ee ta'u fiiti qaama ofiirra nama paantii hin qabnetu qaama paantii sadi uf duuba keetteetiin heloo jedha biyya barbaadan irraa warra dhufuu barbaadan ta'u fiitiifuu waraqatan qabdu mukaalafaa mootummaa jala jirti. Keessaan nattee heloo jettee eenyu waan taateef amantee waliin deemtan. Keessaan nattanii heloo jettaniiti. Namni ajjeefate namni rakkate bari hin jarjaramu. Gadaa namni obboleessa ofii dheessaarutti isin ammoo bineessa amantanii porofaayilii jala lakkoofsa fuutanii keessaan nattaniitiin dubbiftanii mallaqa fuutaniitti kanatanii waliin rakkatan. Sa'a 24 waa'ee kana haasofna. Mubaarak waa'ee kana haasaya. Asli waa'ee kana haasa, ani waa'ee kana haasaya. Jarna numa jalan ooltanii ati fooloo kiyyaa miti se boontu. Fooloorii kiyyaa bari ati mana kiyya ooltasee arga yeroo baay'ee. Amma laal jaarsisiitilleen kana kan nama sira sii kana jaarsisiitilleen Yani jaarsi niitiin hattuuni jaarsallee hanna barsiifti. Hattumatu hattuu fuudha Dubaayin keessatti. Dhiifama naa godha. Warri Dubaayin keessa hattumatu hattuu fuudha. Sakkaaraamimatu sakkaaraamii fuudha. Jaarsi sakkaree jaartiin biraa haftu hin jirtu. Jaarsi hatee jaartiin biraa haftu hin jirtu. Maaliin argitanii walumaan gadi yaa'an jiranii? Jaarsaaf jaartiin walumaan hatan Dubaayin. Tokko isaa kophaa hatan hin jiru. Numa beesisan hattuun hattuma bakka waluma barbaadan wal fakkaataa wal barbaada rabbii waliin barbaadaa bar. Laan TikTokiin isii akka jiruni ergadhu jiin akka jiru TikTokiin isii akka tana biyoon. Jiruun TikTokiin isiidha kan xiyyaara bicha laxxasiti bar biyya jirtan irraa gara Dubaayii dhufuu warri barbaadani. Biyya jirtan irraa gara Dubaayii dhufuu warri barbaadani. Ilaa ammallee ka kittaa nama baay'ee jira jechuudha namitti kana. Faamilii dhaggeeffadha. Nama kumaa 400 jala jira laal. Ani isiniif nima dhaggeeffadha. Wallaahi namni miqiyyoo tanarraa yaatan kaganaa nyaadhamu teessan turre guddoo. Ta nyaadhamte. Ijoolleen arsii keessaafuu namni siin shawwaddu ijoollee arsiiti dhaggeeffadhaan isinitti nima. Namni biraarraan hin dhufu hedduu
ijoollee arsiitiif ijoollee jimmaa ijoollee shawaatiitu kana Dubaay kana yaa. Ijoollee nan argee tuni walloo Itti share godhaa haa dhuftu guys. Suuraa isii as kaa'i dhufa mucaa wal goonaa miti. Haadha faate miyyoon as jala jirti Isii sibiilaan haa as nu ergattu. kaa'i ibsa jaalibsa ka isii as nu kaa'i. TikTokiin isii Fooziyaa Dubaay jedha. Kunoo. Akkana sarchi godhaa dhaqa. Fooloo 22 fi 300 qabdi. Irraa ufee egaa deemaati uummata sammuu buutu taadha. Bineensa haa jedhee kan bineensi nyaatu irraa ufee egaa. Namni Deemaati Fooziyaa Dubaadhaa sarchi godhaa laala irraa ufee egaa. Irraa ufee egaa bineensa irraa ufee egaa. Isin himnee jiran nuti laala. Ani isin himee jiraan. Wanni dubbachuu dhiisee waa'ee Dubaay irraa fagaadhee fi beerri teenna anuma jala oolti. Wallahi boru ji'a takka booda maqaa isiidhaan nyaatamee na bira dhufutu baay'ata. Ji'a takka booda ka isiidhaan nyaatamee na bira dhufu. Numa jala teettani asuma akkamitti intalti dubaraa mana keessatti ji'a 8 teessifti. Bishaan danfiftee ija isiititti nattu sirna sararatanyaa isiiti. Inde yaabbadeen fanta maaltu dhufa wanni dhufa bititiya. Bar yoo waan takka yoo dadhabdee jedhe bar anneen gadda gaafa bar 500 Itoophiyaan na dhoggatan bar birriiti jedhabee mi jedhee dhabe birriiti jedhe ufitti himee laalee mareedhee sammuu kiyyaan birriiti jedhabe itti cabseetiini hara galfadhee taa jedhee gabbayee bar birriin 500 waata kanatti hin fakkaanne bar hojjadhee nam fida bakka anatu birrii fida malee birriin nam fiddu jechuudha. Silaa sarratanyaa isii turte shintibeeti isii miicita qoricha isii shintibeeti miici jettee sitti kennitu ka ji'a 8 isii fanjataa turte ija isiititti nattu. Maal si godha mootummaan Dubaay ijji isii baddee ati naga kan keetiin gara biyyaatti galta wanna mootummaa kan falte akkamitti intala durbaata akka kan keetiitiin garboomfattee ji'a 8 guutuu si dalasiifate. Garbi seera hin sodaatina jarana seerri waan takka isin hin godhu biyya feetan irra jiraadha seerri waan takka isin hin godhu poolisiidhaan isin hin sodaachisin. Poolisiin akka biyya kennaa ilkaan sirraa cabsuun jiru poolisiin akka biyya kennaa si gudeeduun jiru poolisiin akka biyya kennaa waan hin taane sirratti dalaguun jiru seeran sodaatina poolisan sodaatina qabamtee ni dhatta atis biyya arabaa keessatti kakassafamellee jiga deema kakassafamellee atiin balleessitee seera bira dhattelle isiin sitti barreessitellee biyya arabaatitti jechuudha atiin isii tumtee dhatteef inni si tumellee seera biratti jiga gaafatamtan hin jiru akka Itoophiyaa san birriin maaliin shaffanuun ati nama zarii qabu viidiyoo takka gabbaatee oo jettee nama akkanaati du'aa jira mana keessatti waan akkana nagoota jettee yoo dubbattee jette namni sirraa hin dubbanne hin jiru. TikTokiin keessan dhiifama naa godhaa dubartoonni asirra jirtan yoo xiqqaate TikTokii 5 qabdan TikTokii 5 banattanii ittiin deemtan tokkichi garuu lubbuu keessan baraaruu hin danda'u. Tokkichi garuu faayidaa isinii qabu hin jiru. Gaafa cabcaffa godhamtanii nyaatamtanii haga hidda hudduutti ciccittanii jettan nuftan gaafas haati faaxeellee guyyaa san sagaleen isii isin biratti dhagayan mubaarak illee jaalib isaanillee caalaa nuudheellee guyyaa san argitan bakka nuti amma hifannee dhiisan amma wasaappii kiyya hifadhee warra Dubaayitiif dhiise biitoomii kiyya hifadhee isiniif dhiise risiitima keessanii fi sagalima keessan hifadhee naam waalaikum salaam. Amma warri Dubaay miyyoo tanatti bilbilaa nuuf fidaajiin. Ijoolleen Dubaay hedduudha. Miciyyoon tuyyataama. Miskiina. Haadha abbaan qabdu. Ilmaan haadha abbaan qabne mataasi guddisu jirti. Deemaati dawwalaati fida. Ni beekan warri Dubaay guutuu si jala jiranii haadha faate. Oomani kiyyataan kee galatoom. Madeera. Dawwali irratti haa fidanii warri Dubaay guutuu ni beeka. Haqa miccoo tanaaf funyaan qabanii miyyoo tanaaf har'aa fuudhanii. Dubaay jiranii. Tokko lamaa miti. Haa? Taada beeknaan gaafadhu rakkoon qabu yoo beektee jette gaafadhu ginammoo cubbuudhaan intala dubaraa takka akkana godhuun wallahi sheemiidhaan sheemiin na qabe yaana.